Rabbiin isin qabeen jira. Waan kana share like godhaati. Namoota hedduun biraan akka geessan abdii isin biraa qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waan koo dabalatee akkasuma booniyyee maama bayaanillee dabalatee waan jiru xiqqoo isin dubbachuu dhufe. Wanti inni ol bahee jaartiin kiyyanarra seenaa filattee jedhee maxxanse sun dubbiin akkas miti. Dubbiin akkas hin taane booniinis ni beekti. Jaarsi koollee beekaa. Hiriyoonni keenyallee ni beekanii. Namoonni nutti siqatan hedduun beekanii. Dubbiin akka inni jedhe sana otoo hin taane dubbiin akka biraati. Garuu immoo Rabbiin nama har'a nama sataree burqii guyyaa qiyaamaa ni satareedhaan. Akkasumas ustaazonni hedduun keessaan kan dhufanii waan kana akkan ol baheen dubbanne na dhowwan jirumti mataan jiraatu of beekanii. Kabaja jiraatiif ulfina jiraatiif ol bahee dubbachuu baadhullee akkasuma maatiin koos namoonni na jaallatanuuf namoonni na beekan hagarraatti miidiyaa irratti seenaan waan hin taane gooteen beektu. Kan xinnaaniif guddaan maqaa keetiin dalaguuf maaliidha kannaan jettaniif immoo ol baatee waan xiqqoo dubbachuu qabda jettan dhuguma dubbachuun qabaa. Warroonni keessaan na dhowwitanillee ho'a sanatti waan dubbannes dhiifama isiniif godheetan jira. Akka dhiifama naa gootan isinirraallee abdiin qaba. Wanti an dubbachuu barbaade bultiin kee hadiigamu warra naan jettaniif bultii namaa diiddee bultii kee jabeeffatte warra naan jettaniif kan bultii kiyya diiguuf waggaa tokko guutuu cinqame isa mataa isaati kan waggaa tokko guutuu bultii koo diiguuf cinqame har'a wanti hunduu waan qabatamaan lafa jiru bultii kiyyallee akka diiguuf cinqamaa tures hundi namaatu ni beeka. Warroonni nuti siqanullee hin beekanii. Ammas dubbiin akka ol bahee dubbatu otoo hin taane akka biraa kan ta'e akka jiruufis sagaleenis waan jiru barreeffamnis waan jiru innuuf biraa gubullee barreeffamni ana birallee jaarsa kiyya birallee jira. Barreeffamni inni maqaadhaaf ustaazaa jecha namni jechuu hin qabne jedhee barreesse ni jira. Garuu immoo har'a fakkeenyaaf bultii kan koo kana diiguuf gocha hedduu godhaa ture waan hedduu godhaa ture. Har'a immoo bultii koo Rabbiin diiguu baannaan jechan taane ol bahee barreessee uummanni hunduu akka waanan dhugumaan bultii jaraa diigeetti na furatee bultiin kee haa diigamu naan jechaa jirtan. Ana bultii koo Rabbiin na ijaaree wamtuu na diiguu hin danda'u. Ammas immoo ani intala warra mootiiti. Sanyii abbaa Jifaarii. Nuti warra aadaa qabnu, warra safuu beennu, warra maatii qabnu. Bultiin keenya diigamee ijaaramee nuti maatii keenyatu waan dhumuu qabu nuuf fixa malee miidiyaa miti. Har'as ta'e boris bultiin kiyya miidiyaa irraan dhufu. Ani bultii kiyya miidiyaa irratti hin ijaarranne maatiin na ijaaree Rabbii wajjin. Ammas immoo an bultii kiyya miidiyaa irratti wantan dubbadhu tokkollee hin jiru. Bultii kiyya nama miti Rabbiin na ijaaree alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ammas immoo nama tokko yoo satarte Rabbiin guyyaa qiyaamaallee nama sataraa. Nuti nama nu dhowwee kabajne yookaan nama na dhowwee kabajee sitirii isaan fuudhu jedhee waan hedduu of keessatti qabadhee waan hedduu otoo nu gubu wanti hedduu otoo nu aarsu obsini. Namoonni bultii keellee hadiigamu naan jettan bultii kiyya nama miti kan ijaare Rabbiidha. Ammallee ani hin diigamu. Dhugaa kana keessaa hin qabu. Ani immoo bultiin jaraa akka hin diigamneef akkuma booniin viidiyoo sii keessatti dubbatte waan hedduu nama sii gorsaa turedha. Bultiin sii akka hin diigamneef annama abbaan manaa kootiitiif abbaan manaasii akkuma nuti uffata bifa tokko uffannu akkuma nuti itti wajjin jiraannu kanatti jarris akka jarra akkas ta'an fedha ture. Yaadni koo guddaa ture. Kaayyoon koo guddaa ture. Booniif nama akkamii akkan ta'e isiinillee na beekti. Inninuu jaalalli keenya kun hagam akka daangaa darbe gaafa argu anattillee shiree hedduu natti shiraa ture. Ana nama nikaa qabu ta'uu otoo beeku, nama bultii qabu ta'uu otoo beeku, wanti inni dubbate, wanti inni godhe waan silaa gurra ofiitiin dhaga'uufillee safuu wallaahi waan hedduu namatti ulfaatu waan hedduu nama yeellaasisuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Abbaa manaa kiyyaallee akkan ol bahee miidiyaa irratti hin dubbanne akkan waan tokko hin goone akkuma namoonni isallee dhowwinaan jedhan isallee dhowwee karadhee garuu keessaan isa wajjin wal lolullee miidiyaa irratti akkan waan takka hin goone maatii koo waan kabajuuf waan anallee kabajuuf waan an isa dhowwee waan na dhagahee dhiiseef isallee galateeffachuun barbaada. Akkasuma namoota hedduu suuraa kiyya irratti viidiyoo daladdan laayikii keessaniif koomentii keessaniif jecha maqaa koo na balleessitan har'allee borillee waan kana keessaa hin qabu. Wanti kun akka inni jedhe otoo hin taane akka biraati kan inni fide achirra waan biraa ta'ullee
yoo kaastan viidiyoon irratti hojjettan kaasuu baannaan immoo wallaahi guyyaa qiyaamanaaf gaafatamtan rabbiin biratti. Ammallee namoonni bultii kee keessa diiginaan jettan bultiin kan koo hin diigamu ana rabbiin na ijaaree garuu moo akkanarraa dhaabbattanuufan ol bahee dubbadhe. Ani nama biyya safuu qabu keessatti dhalatee guddateedha. Nama maatii isaatiif kabajaa qabudha. Akkasumas immoo an nama abbaa manaa kootii onlaayinii irratti baree miti. Nama yookaan onlaayinii walitti nu heerumsiisee miti. Nuti ijoollee biyya tokkooti. Nuti nama naannooti. Ani innis nuti nama qaamaan wal beekuudha. Eenyu nu caala nama na amanuudha. Anis eenyu walitti nama sana amanuudha. Kanaaf namoonni zimmettaniituma lifaatii hedduu laffaatan akkanarraa dhaabbattanuuf ammallee maqaa rabbiitiin isiin gaafadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kun deddeemaadha. Deddeemaan kuni har'a deemsa miilaan dhiitaa jira. Deemsa yeroo darasummaa isa sana yaadadhe. Kam jirtan fayyumaa bakka jiraattaniitiin yoo nageessanii waan deemsa kana wal qabatu waan ajaa'ibaa wayii isinii himuuf deema. Waan isiniin himu san didoo garuu sababa baay'ina seenaa kanaallee dheeratuu danda'a. Wantichi garuu deemsa kanaan wal qabata. Dursa garuu gaaffiin isin gaafadha. Obboleettii keessaniif mee maal taatanii beektu? Obboleettii keessaniif maal taatanii beektu? Gaaffiidha. Gara seenaa kiyyaatti dachaa daatu. Nama tokkotu iyyuu bara 2018 irraa kaheetti hanga bara amma keessa jiru 2024 kana deemsa deema. Ammallee deemsa kana hin dhaabne itti fufa. Gaafa kana dhaabbata jechuun deemsaa kun gaafa kana dhaabbataan hin beekamu. Sababaan deemsa kanaa hoo maali? Akkas ture nama lammii biyya Iraaqi. Obboleettii isaa tokkotu iyyuu dhukkuba kaansariitiin dhukkubsata ture. Obboleettiin isaa dhukkuba kaansariitiin dhukkubsattu dhukkuba kaansarii keessa isa sadarkaa ol'aanaadha dhukkubsatti. Isa cimaa jechuudha. Haa ta'uuti hanga dhukkubni isii miidhu caalaa yaada isiin dhukkuba sanitti qabamteetiin hin jettutu iyyuu irra isii miidha ta'uutitti harki obboleessi kuni jechuudha. Gaafa kana argu obboleettii ofii gorsee amma dhibeen si miidhuu jiru caalaa situuyyuu yaadaan of miidhaa jira yaa obboleettii kiyyaa jedheen. Isiin yaada isaa kanatti bakka hin kennine maaliif dhibeen isiin ittiin qabamtee jirtu dhibee ulfaataadha. Yaaddoo fi herreggi isii ittuma fufte. Inni taa'ee obboleettii kiyya kanaaf maal gochuun qabaa? Yaada isiin itti jirtu kana dhibee caalaa hoo yaadati isii miidhaa jira akkamitti irraa mulquu danda'a isa jedhu taa'eetiin fala falate. Fala falatee wanta yaada isii kana gara biraa jijjiiruu argate. Inni sun immaan inni akkana jedheen obboleettii isaatiin yaa obboleettii kiyya jedheen ani har'aan booda deemaadha jedheen. Mana hin qabu, lafa hin qabu, maatii hin qabu, qabeenya hin qabu. Deemsan deema jedheen umrii kiyya deemaa nafa bakkaa jedheen. Maaliif taa'ee yaaddoo kana si wajjin qooddachuun ulfaataadha waan ta'eef deemaa nafa ani karaa deemaadha jedheetti imala eegale. Imala yeroo eegalu kana biyyoota garaa garaa keessa deemee jechaadha. Hanga gaafa yaada ani irraa argadhee TV warra kwaatar tokko irratti yaada kennuutitti inni deemaamadha jechuudha. Sababaa isaa akkana jedheen. Sababa obboleettiin kiyya akkas taateef inni deemsa filadhee jedheen. Obboleettiin isaa maal taate? Waggaa 6 kana bara 2018 kan ishiin dhibee kanaan qabamteetiin intini miidhamaa turte jechuudha. Fayyide moo dhiifte? Jirti moo duute? Maalirra jirti? Isa jedhamu nama ajaa'ibsiisa. Yeroo gaaffiin mee obboleettiin tiki akkam taateree obboleettii tati isheef jecha akkasitti waan ni jette jennan
guyyaa gaafa ani deemsa eegaluurraa kaastee jedhe yaada koo yaadda'uu malee dhukkuba seef yaadda'uun dhiistee jedhe ammoo fayyite moo akkam ree jenna wallaahi sadarkaa fayyummaa irraa sadarkaa ol aanaa irra jirti jedhe dhibee irraa wanni sitti hafe xinnoo tokko bichaadha waan dhibee ofii yaaddatu obboleessi kiyya eessa gahe maal nyaate maal dhuge jetti malee jedhe seenaa kanadha obboleettii keessaniif obboleettii keenya maal taanee jirra isa jedhamu asbaanii kanaaf hin gaaffii isin gaafadhe kana fakkaata obboleettiin namaa gaa akkuma beekamu baay'ee namaa yaaddi baay'ee akka obboleettiin guddoon haadha jedhanii miire obboleettiin xiqqishuun akka dhalaatiiti jedhan namaaf rahmata gochuu namaaf yaaduu keessatti jechuudha akka kana akkuma shaa'ireen arabaawii jedhu akhaaka fa inna man laa akhaa lahu kasaa'in ila alhijaa bigayri salaahi obboleessa kee qabadhu obboleessa kee jabeeffadhu obboleessa yeroo jedhamu obboleettiif obboleessi illee tokkuma ga'a jabeeffadhu namni obboleessa hin qabne takkaahuu namni qabaate obboleessa ofii hin jabeeffanne akka nama ammallee tuyyuu nama meeshaa waraanaa malee duulatti harka qullaa deemuuti jedha guyyaa gaarii qabaadhaan isiniin jedha